Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya nagaaf jaalalli bakka jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha meettaa tuubee har'as qophii biraatiin isiniif deebi'ee jira. Hanga xumuraatitti nu waliin tura. Akkasuma hiriyoota keessaniif laayikii sheer gochuudhaan namoonni maatii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Nama addaa ta'uun ni danda'ama. Nama jaalatamaa ta'uu fi nama gatii qabu ta'uun tokko miti. Namoonni hedduun si jaalachuu danda'u. Garuu hedduun isaanii gatii siif hin kennan. Kanaaf nama gatii qabeessa ta'uuf yaali. Namni tokko yeroo hundaa akka si yaadatuuf hin dirqisiisin. Callisi. Yeroo ati hin jirretti akkamitti akka inni jiraatu taazzabi. Jireenyi nama ati barbaaddu safartee siif hin kennitu. Garuu nama si gargaaru, si miidhu, si jaalatu, si gatee deemu, akkasuma nama gaarii akka ati taatu, nama guddaa akka ati taatu karaa si mijeessu siif kenniti. Wanti si dhibu kamiyyuu si dhiba miti. Akka ati obsa horattu si barsiisaa jira malee namoonni si duuka deemanii si hamatan akka isaan dursitee jirtu sitti agarsiisuuf. Namni kophaatti si gatee deemu kamiyyuu si gatee deeme miti. Akka ati of dandeessee luka lamaaniin dhaabbattee deemtu si barsiisaa jira malee namni humna sirratti agarsiifatu kamiyyuu gadi si qabe miti. Humna kee akka ati beektuu fi to'attuuf si barsiisaa jira malee wanti jibbitu kamiyyuu si jibbisiisee miti. Al duree tokko malee akka ati jaalattuuf si barsiisaa jira malee. Wanti si sodaachisa miti. Akka ati sodaa injifattee duratti sochootuuf si barsiisaa jira malee wanti to'achuu dadhabde kamiyyuu sitti ulfaatee jira miti. Akka ati gara waan to'achuu dandeessutti garagaltuu si barsiisaa jira malee haalonni ulfaatuu fi dhiibboon jireenya kee keessatti si muddatan si balleessuuf yookaan duubatti si hambisuuf qophaa'u miti. Humnaa fi dandeettii dhokataa waa damdamachuuf si gargaaru keessa kee jiru sitti agarsiisuuf malee rakkoowwan kee kan si rakkisaniif kan isaan rakkina sitti ta'an caalatti ati rakkina isaanitti ta'uu akka dandeessu si hubachiisuuf. Jireenyi boqonnaa fi gammachuu qabu jireenya milkaa'inaa ni caala. Sababni isaas milkaa'inni kee namoota birootiin kan madaalamu yoo ta'u gammachuu fi boqonnaan kee garuu lubbuu keetiin, sammuu keetiin, onnee keetiin madaalamu. Wantoonni gurguddoo ta'an mija'anii argamu osoo hin taane qindoominaan argamu. Itti gaafatamummaa fudhadhu. Yoo injifatte gammadaa taata. Yoo injifatamte garuu qaruxee taata. Osoo namni siif hin jajin wantoota haala sirriitiin hojjechuun ulfaachuu mala. Yeroo kanatti ofuma keetii waan hojjettu ofiif jajaa deemi. Deeggaraan kee nama biroo osoo hin taane suma mataa keeti. Dureessa dhugaa ta'uu fi eenyummeessaa ta'uun akaawuntii yookaan baankii kee irratti maallaqa guddaa kaawwachuu osoo hin taane wanti murteessan eenyummaa keessa kee jiruudha. Yeroo hundumaa jaalalaa fi milkaa'ina faana hin dha'in ati eenyummaa kaleessaa irraa fooyya'aa ta'e qofa ijaari. Kana goonan jaalallii fi milkaa'inni ati barbaaddu ofuma isaaniitii si faana dha'u. Yaadan kan nuti dararamnu qabatamaadhaan kan nuti dararamnu caaluun jireenya keessatti guddaa nu miidheera. Kanaaf yaadi malee hin yaadda'in.